Egaa vloogin kenna guyyaa Jummaa har'aan tana jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin kunoo isin bira ga'uuf kallattimaan dalagaan yookaan immoo qophii isaa xumuree jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akkamitti akka dabarsine oolmaa keenya oolmaa guyyaa har'aa gizee mara meeshaa isin waraabuun qofaa miti jechuudha. Ani chaanala kana irratti waa hedduu kan inni gadi isin dhiisu akkasumas yeroo takka isin bohaarsa jechuudha. Hundaafuu guyyaan har'aa akkamitti akka dabarina biratti na waliin turaa ilaala. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaman saanamni keessan dalagaa fi maal fakkaata nabira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba maashaallah tabaarakallah jedha hundi keessan itti aansuun jalqaba keekillee hojjannaa itti aansinee biddeena xaafii diimaa waaw namoonni baay'een xaafiin diimaa nama rakkisa warri jettan har'a sirriitti dhageeffadha. Egaa kuno asirraa eegala jechuudha vlogin keenya mana keenya sirreessinee fafarrashne jechuudha waan mana qabnu saniin booda fuula keenyaaf illee nyaata qopheessinee akkanatti dibannee jirra maal dibattee onaan jettan irdii fi qasiila jechuudha. Irdii fi qasiila akkasumas damma diqoo isii dirqama jechuudha manaaf akkuma itti yaadee hojjedhu haga dandeetta akka fuula kiyyallee fuula kiyya dhugaa dubbachuuf hin danda'u yeroo takka garmalee waan akka maadiyaatii bakka lamaan tanaan na gurraachisa garmalee jechuudha gizee munarraa bada asitti immoo egaa ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa jechumaa fi lixiin asitti qal'atee jira lixiin xaafii diimaa akka adiitii miti yoo ittiin beekin wallaahi midhaanuma hedduu bareedutu midhaan biraa fakkaata jechuudha keessattuu xaafii diimaa mee dhugaa dubbachuuf koomentii na barreessaa warri isin mudate ani yeroo baay'ee na mudata. Kuno wanni guddaan xaafiin diimaa jibbu gizee qal'istan yabbistanii yoo qal'isin biddeen isaa hin bareedu jechuudha. Akkasumas absituu malee yoo ta'e hin filatu garuu midhaan garaagarummaa qaba. Asitti immoo egaa vloogin addaa ka ajaa'ibaati wallaahi laazim waa baay'ee bakka takka isin waraabuutu jira asitti keekii haala kanaan qopheessee jira ka keekii godhuu qursii bunaa jechuudha. Akkasumas eelee teenne lokkosaa eelee maan qulqulleessine osoo hin jedhin irratti isinitti hima eeleen ifaatu jechuudha daarii isii tanan durallee isinitti hime yoo sirri qulqulleessanii jettan qilleensi seensitiif yommuu muuftu waan taateef garmalee hin qulqulleessu jechuudha. Itti aansuun asitti immoo jalqabbii isinitti agarsiisa asitti itti hojjetu deemna. Ittoon keenya irraa kan maal akka ta'e gadhumatti turaa ilaala isinin jedha ooyilii yookaan immoo zayitiitti godhee maxxansa irratti eegas booda shunkurtii fi itti naqadhe shunkurtii maashina shunkurtii kana duraanii fi namoonni meeshaa babbareedaa fi meeshaa orjinaala barbaadan karaa waasaappiitiin heeloo jettan siimboo biratti argattanii dhugaa dubbachuuf siimboo bira yoo dhuftan wanni isin dhabdan takka hin jiru jechuudha. Meeshaalee mana keessaa meeshaalee farniicharaa akkasumas akkaataa nyaata biyya keenyaa itti hojjennu bohaartii garaagaraa jechuudha waan piraankiin ta'iniin alatti waan hundaa isiniif hojjedha. Akkasitti ittiin bohaaraa isin jedha viidiyoo addaan hin fooyina yookaan immoo filattanii hin laalina waan gadhiisu mara yoo dhiqqaatu daqiiqaa 10 jechuudha bilbila keessan bantanii yoo laaluu dandeenye lafa keessan dhugaa dubbachuuf warroonni biyyoota garaagaraa irraa na daawwattan hedduu akka galatooma ulfaadha. Hedduu akka gammachuun dhagama maaliif hojjetan biyya kiyya keessa taa'ee jechuudha. Namoota 10,000 wal baree jira maashaallah tabaarakallah hedduu akka galatooma isiniin jecha eega shunkurtii fi zeetiin bilchaateen booda barbaree haganaa ga'u itti godhadha. Saniin booda gaa misira hojjannaa dhugaa dubbachuuf ittoo garaagaraa gosa bifa hojjetu natti tola jechuudha yeroo baay'ee foon baay'eetiin hojjedhu gizee akkas maratti jechuudha dhugaa dubbachuuf foon alaa akkas kiiloo tokkoof akkasiin bituun natti hin tolu gizee akka carraa ta'ee re'ee qalan akkasitti foon addaan qoqqoodaan kaa'ee akkasitti fayyadama malee jechuudha gizee sanitti malee gizeen akkasitti bituun naan gammachiisu siin ja'a. Har'aan tana ruuzni dura dalagamee ture viidiyoo keessan galchine kanaafuu ittoo deemaa hojjetaatu macinaan hojjedha istoof irratti asitti immoo eelee kiyya riguutti jira jechuudha. Namoonni eelee ifaa tana qabdan guutumaan guutti caafii yoo qulqulleessitan sirriitti jechuudha aga sibiilli si adii ta'u haga takka nurraa qulqulleessadha akka duraanitti miti isin jalaa babbaqatte immoo biddeeni keessan isin jalaa baakaya jechuudha. Maaliif namni baay'een gizee akkanatti ilaalu maan qulqulleessine jechuu danda'a. Akkasiin jedha namoonni eelee biddeenaa tanas barbaadan na biratti ni argattani eeleen tuni tokkoffaaf lammaffaa qabdi akkasumas eelee biyya garaagaraa akkuma beektan harki bareedaatu jira. Hundaafuu mootuu isiin yeroo bitattan ofii keessanii jechuudha kan itti amantan meeshaa mana keessallee ta'e waan kamuu jechuudha waan keessi keessannu namni biteef hin godhina waan tokko dhugaa dubbachuuf uftaanii jiraachuu wanti gahu hin jiru.
jireenya keessatti ta'ee walumaa galatti jechuudha. Ta'anii jiraachuun hedduutu akka barbaachisaadha akka yaada kiyyaatti. Maal isin jechuu barbaade shamarran keenya biyya namaa keessa teettanii yeroo baay'ee jechuudha waggoota baay'eef dhugaa dubbachuuf poliitikii irraa ka'een jedha. Poliitiin qabanillee Dubaay jirti jechuudha hangafni tiyya. Kanaaf gizee waan tokko bitattan namni biteef nama viidiyoo gizee baay'ee meeshaa babbareeda gadhiisa nama keessan akkas turan jedhetu jira jechuudha. Maashaallah biddeen agartanii hedduu takka bareedu wallahi hedduu takka jechuudha. Gara yaada kasittoo deebi'ee meeshaa kee hedduu jaaladha garuu galuuf hin geenye bitadhee si bira kaadhu namni gariin bitiitiin mana ana haa ta'u warri jedhanii ofii kiyyaan dide jira jechuudha. Osoo akka anaaf dalagaadha osoo bitee garuu akka yaadaatitti mana qullatti bittanii warri meeshaa nuu kaa'e jettan akkasiin godinaa jechuudha. Gizee ma itti qophooftan tarii haadhaaf abbaa keessan bira yoo ta'e akkasumas namni isirratti amantan yoo jiraatan ka amanamu rabbuma malee mana qullatti bittanii meeshaa kaa'uun bu'aan isaanitti hin mul'atu. Akkasumallee gizee waa bitattan keessi keessan amanee jechuudha. Meeshaan kun na barbaachisa. Eeleen daabboo na barbaachisa dirqama gizee gala. Eeleen biddeenas akkasuma na barbaachisa. Akkasumas meeshaan kun na barbaachisa jettanii akkasi bitachuu qabdan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa oguu balleesse dhiifamaa kallattii mangara oolmaa kiyyaatti yoo deebi'e kunoo biddeena diriirsee jira jechuudha. Biddeena akkanatti olaaltan furdaa ta'uu danda'a. Xaafii diimaa gizee qal'istan hin qal'isin agar malee jechuun lixiin qal'isin agar malee bishaan hin godhina yookaan isin dhama godhatee hin bareedu. Akkasumas xaafiin diimaan gizee sirriitti biddeen dhaphatee hin bareedu jechuudha. Diqqoosii yabbuu ta'uu qaba. Waaw laala agartanii maashaallah akka harmetitti godhedha. Agartan garmalallee furdaa miti garuu akkanatti bareedaadha. Kanaaf gizee qal'istanillee absiitti ittiin baay'isina absiitillee kama isaa itti godha ka isaa itti godhan ofii kiyya yookaan boqqolloo itti gootan diimatu jechuudha xaafiin. Kanaafuu harcame isaati irraa itti godha tariitii lixii isaati irraa itti gootan rakkoo hin qabu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kunoo asitti immoo harka tokkoon qaba harka tokkoon meeshaa sirriitti isinitti agarsiisa jedhee garama akka naga'u viidiyoo gizee waraabuu akkanatti dhiyeessin natti hin tolu. Harka tokkoon biddeena diriirsaa harka tokkoon waraabee wallahi bakka kanatti isinumatti agarsiisuuf isin immoo tumee Video kana like view meeqa akka laaltan namni meeqa akka laalu ni ilaala ni hordofaa like godha hundi keessanu maashaallah tabarakallah kuno biddeena kana haala kanaan goonii raawwannee jirra jechuudha hordoftoota kiyyeen bareedu maashaallah tabarakallah kanaaf namoonni baay'ee yeroo baay'ee ni arga jechuudha xaafii diimaan nama rakkisa anillee akka ofii kiyya argetti akka adii saniif jechuudha haga tokko nama rakkisa haga onni jettanitti jechuudha kanaaf yeroo inni si rakkise tariitii midhaan tokko tokko absiitii hin jaalatu tokko tokko immoo bishaan qorraa fa'a barbaada xaafii diimaan kuni amala adda addaa qaba kanaaf gara tokko yaaltanii gara tokko yoo isin dide gara tokkoon akkasumallee mootu garmalee hin qal'isina inni guddaan immoo fakkeenyaaf lixii qal'isni amma gizee itti diriirsinu kan fakkeenyaaf kaan amma godhaa jiru kun lixiin isaa hedduu furdaadha jechuudha furdaadha jedhee gizee bishaan mataa itti qice abadan hin bareedu ijjisaa akka adiisan taafii diimaa amalli isaa guddaan kan irratti argi kana jechuudha qal'is taanaan gizee maduraa sallaali tilmaamii qal'isi malee eega inni shaf jedheetiin garagalee akkana itti diriirsuu jalqabde kun furdata jettee bishaan itti buuste biddeenuma akkana bareedu kanatti biddeena biraa ta'a jechuudha kanaafu itti bishaan itti dabalina furdatullee akkasumatti itti diriirsa agartanii eegin furdatullee baay'ee takka furdaadhaan isinitti hubachiisuuf akkana fisse garuu lixiin akkanatti biddeenuma akkanatti ija bareeda baasu kanatti osoo amma lixiin furdata jedheetiin bishaan xabitti godhe ijji isaa kun hundi ni bada jechuudha fi kiyyaa waan inni argeefan akkasuma waan mudatuufi akkanumatti itti godha jechuudha kanaafuu jalqabarra sirriitti tilmaamtanii qal'isuu qabdan amala furdachuullee qaba yoo qal'istanii qal'atettanii isin dhiistan gizee garagalutti hiyyabbata jechuudha xaafiin diimaan maashaallah iddoo takka bareeda agartanii egaa akkanatti haala kanaan hunduma isaa goonee raawwannaa asitti immootu gombisaan kunis bakki gurraachi kun hafuura malee qoshashaa miti qubatan abdiin qabaa hafuura biddeenaati jechuudha gizee gizeen onni godhuun hin ta'u elektiriika kana jechuudha waa agartanii hin bareedu maashaallah hedduu takka bareeda namni isinitti tole laayikii gochuu hin dagatina akkasumas sheer godha ani ilaalu kaameramaa bakka takkaa'ee waraabur akkanatti hordoftoota kiyya ittiin bashannananii jedheet dhiyeesse isinitti agarsiisa yeroo takka takka ni barbaachisa oolmaan mana keessaa isinin ja'a viidiyoo garaagaraa isinii waraabaa viidiyoo dhiyoo san irratti immoo hin laalle hundi keessanuu yaada keessan hin kennanne egaa mudannoo garaagaraa seenaa garaagaraa jiruuf jireenya keessatti waan nu mudatu walii qoonnee barnoota walirraa haa fudhannu yaadni keessan maal jettan jennaan koomentillee baay'ee hin barreeffamne viidiyoon sun illee laallamne ammallee namni wanni akkasii qooduu barbaaddan
karaa WhatsAppitiin heloo jettanii wanti kuni barsiisaadha. Wanti kun namni irraa baratudha jettan biraan ga'uu dandeettan. Abbaan laalee ilaalu abbaan laaluu baatee dhiisu isin jaa. Warri immoo viidiyoo salaaltan koomentii barreessaa yaada itti kennadhaa isin jaa. Hordoftoota kiyyaa maaliifi egaa nama hundaa keessa jechuudha seenaa namni hunduu waan keessa darbee qaba. Namni hunduu mudannoo addaa qaba. Mudannoo san keessa wanti nama barsiisu jiraachuu danda'a. Wanti waa irraa hubatan, wanti waa irraa xiinxalan jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoo salaalaa yaada keessan barreeffadha. Ani immoo isinii kan dhiyeessu ta'a jechuudha yaada keessan irratti hundaa'uudhaan. Egaa biddeena keessan booda lixii reefisan kaakaa'oo jechuudha itti godhee halluu agartanii isa kana paawudarii isaati jechuudha babbaxee itti godhee baatira irratti godheen booda asitti misirri keenya gaheetiin jira maashaallah tabarakallah agartanii ammaan tana gara dhumaa deemutti jira jechuudha ammoo itti gurguramutti gurguree saniin booda gara jum'aa deemna. Jum'aan booda immoo walitti dachaana. Isin warri hangammaa obsaan feetanii jaalatanii daawwattan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabaja. Warri biyya keessas biyya alas biyya kamuu jiraatanii Dubaay, Suudii, Awurooppaa egaa bakka kamuu jettanii warri chaanaala kiyya hordoftan gammachuu guddatu natti dhaga'ama isiniin jaa. Maaliifi asuma biyya keenya keessa biyya gurguddoo irraa warri na daawwattan jechuudha. Walaa ulfaadhaa galatoomaa laayikii keessaniif sheerii keessaniif. Egaa biddeena goosee hunda hojii keessan booda fuulli ilaala akka itti hojii jedha jechuudha. Hedduu takka nan lallaafee jira kanaaf ni dhiqadha. Dhiqannee maashaallah jedha asitti immoo ishii maashaallah tabaarakallaa agartanii ijoolleetti wajjin gara jum'aa deemna. Jum'aan booda walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha. Dhiqannee geessine waan dalagamu geessine uffannee gara jum'aa deemneetiin deebina jechuudha. Isinoo hanga dhumaatti nu waliin tura. Viidiyoo immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Yoo isinitti tole jechuudha. Bakka kanatti natu gara sana jechaa turanii maashaallah jechuun dagatinaas ishee. Egas booda kaa hordoftoota kiyyaa eega jum'aa deebineen booda viidiyoo baay'ee hin galchine kunoo keekiin kenna haala kanaan paatiraantu maashaallah wallahi. Kuukisiifillee keekiifillee akkasiin itti bareechiste agartanii hin qabne jechuudha waan takka itti fuuree malee paatiraan amma paatiraatti argitan sun keekiin kenna haala kanaan nu ga'ee jira. Isa kana mummurree buna keenya danfisnee shaashaa mana keenya keessatti jechuudha yeroo baay'ee yeroo adda tanaan dura akkas ta'an ture adda gisee taa'ee hin nyaadhu hin dhuguu bakka jedhaseetuma taa'aa ture jechuudha yeroo wallahi garuu ta'uu hin qabu adda jiraatanii nama jiraatanii bakka zana fataa jedha ishee. Mana keessanitti jechuudha. Kana jechuun waan biraa hiikaa biraa hin qabu. Mana keessan keessatti ijoollee teessan hojii waan xaxaragamu xaxaradanii waan hojjetamu hojjetanii buna keessan danfistanii irra haa gootan jechuudha. Kanaafuu amma keekii keenya akkanatti ni murraa yeroo takka takka ijoolleen ni barbaaddi bakka hedduu itti tola. Kunoo inni gubate fakkaatu kun halluu itti dibee gubbarraanii malee garaa isaa keessa agartanii maashaallah tabarakallah haaluma salphaa ta'een hojjedha. Garuu viidiyoo waan dheerateef isinii hin waraabne gizee akkaataa itti godhee ilaala gizee biraa isinii waraabaa hedduu takka lallaafaadha. Hedduu jaaladheera. Egaa kana fakkaata isin jaa hordoftoota kiyya asitti keekii kennallee murree buna keenya danfisnee egaa viidiyoo waan dheeratuuf jecha waa hunda keessan galchine fakkeenyaaf keekii kan akkaataa itti bukeessee kan akkaataa itti godhe isinitti agarsiisne yoo barbaachisaa ta'e viidiyoo biraatiin isinitti agarsiisa. Asitti faandishaa keenya goonee jirra. Buna kennallee asin danfifannee jirra. Egaa hordoftoota kiyya haala kanaan shaashaa jecha ollee jummaan haala bareedaan dabarsinee as bira kunoo bunni jira. Egaa kana fakkaata jechuudha walmaan keenya kanarraa akkasinitti tolee abdiin qaba. Inshallah viidiyoo biraatiin walitti deebina. Namoonni meeshaa barbaadan firaasha garaagaraa meeshaa babbareeda waan hundaa yoo barbaadan karaa WhatsAppitiin kootaa lakkoofsi keemeetii hojjettan duwwaa 921 duwwaa 673 karaa WhatsAppitiin yookaan gara imootiin isin keessummeessa jechuudha. Egaa halkan gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kana hundi keessanuu laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri subscribe gosan godhin laaltan subscribe godha. Warri mootu isinitti hin tolle subscribe warri tasa gootan duraan gootanii amma fa'a gaabbaa jirtanoo jiraattan irraa kaafadha isinirran dhufu jechuudha. Egaa galatooma ulfaadha isin jaaladha isin kabaja turtii waliin dabarsiniif bye bye.